Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenya guyyaa har'aa odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophii nu waliin haa ta'u. Shaneen yaala Jawaarii fi Kumsaa Dirribaa gidduutti rakkataa ture. Kumsaan ajjeesuu fi qaruu akkasumas gubuun hojiisaa ta'uu Oromoota maalatu beeka? Haa ta'u malee Jawaar nama beekaadhaa osoo jedhuu afaaniin maqaa Oromoo saba guddaa dhahachaa harka lafa jalaan fintaalessaa marroo kana deeggaraa turuusaa ibsaa tureera. Dhimmi hidhattoota kanaa fi mootummaa gidduu jirus waliigalteen ni xumurama jedhamee kan eegamaa tures sababa namoota akka isaan garaa heeraniif socho'aa turanii hin milkaa'in hafee keessa beektonni kaasaa turanii. Sababa marroo fi Jawaar gidiraan Oromoos kan dheerate yommuu ta'u miseensota garichaa 60 hedduus galaafatee jira. Gidiraa baachuu kan dadhabee uummanni Oromoos golee Oromiyaa mara keessatti hiriira bahee adaraa waaqaa fi lafaa nun ajjeesinaa nun saaminaa gidiraa baachuu dadhabneerra jechuun qe'ee Oromoo akka nagaa barbaadu labsate. Haa ta'u malee Jawaar hafuura hamaan guutamee kun gidiraa Oromoo itti fufsiisuuf waan isaa irraa hin eegamne baay'ee haasa'eera. Karaa biraan Oromoon naannoo Salaalee hidhattoota lama gidduu seenuun gidiraa hamaaf saaxilamee jira. Uummatni naannoo sanaa beelaa firaara jabaan kara ja'uusaa fi shanee isaa qaqqabeen imimmaan lolaasaa ture jirasi. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana gochi gara jabummaa jarreen kana lamaanii kan galeef hidhattoonni garee badii kanaa hojii jibbisiisaa jarreen hojjetan kun nu gaheera jechuun harka kennachaa jiru. Keessumatti ijoollee umuriin hin geenye manaa baasuun bakka tokkotti walitti qabee gocha shiftummaaf bobbaasee kan ture shaneen tarkaanfii gara jabeessa fudhachuusaa dhagahamee jira. Caasaan shanii zoonii Harsadee jedhamu kun ijoollee baay'ee ukkaamsee fixaa jiraachuus odeeffannee jirra. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya guyyaa irraa odeeffannoo qabnu asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatoomaa.